Ashama harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Lolli Hamaasiif Israa'el gidduutti baatii tokko dura eegale ammas ammaatiitti fufee jira. Lubbuu namoota hedduus galaafateera. Kana irratti waan xiyyeeffate isin biraan geenya. Waraanni Israa'eliif Hamaas onkoloolessa 7 bara 2023 erga jalqabee irraa eegalee haleellaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatteen hanga ammaatti daa'imman lammiilee Filisxeem 11,200 ol ta'an ajjeefamaniiru. Israa'el keessattis lakkoobsi namoota yeroo wal fakkaataatti du'anii 1,400 ol ta'a. Ministeerri Fayyaa Gaazaa Hospitaal Al-Shifaa keessatti har'a dhukkubsattooti 40 ta'an du'uu fi reeffi awwaalamuu qaban hedduun jiraatanis humnoonni Israa'el sochii mooraa hospitaalichaa keessatti taasifamu dhorkuu isaaniin wal qabatee reeffa awwaalamuu qaban kana awwaaluun akka hin danda'amne ibseera. Dhaabbata falmaa mirga namoomaa idil addunyaa Human Rights Watch dhimma kana ilaalchisee ibsa baaseen haleellaan Israa'el hospitaala Gaazaa irratti taasiste akka yakka waraanaatti qoratamuu qabaa jedhe. Lammiilee Filisxeem 10,000 lakkaa'aman kaaba Gaazaa keessatti ugguramanii beela, dheebuu, dhukkubaa fi haleellaa Israa'eliif saaxilamuu dhaabbati mootummoota gamtoomanii ibseeti jira. Hoogganaa garee Huutii kan ta'e Abdulmaalik Al-Huutii Israa'el haleeluu akka itti fufanii fi humnoonni Huutii dirooniiwwan Israa'el irratti akka xiyyeeffatan dhaadachuu isaa Aljeeziraan gabaaseeti jira. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduun ammaaf qabanne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii YouTube Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.